Nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo haala bakka jirtan hundumatti isiniif haa ta'u. Dammeetii biyyatti kan argamtan hunda keessanii fi nagaa waaqayyoo haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessan fayyaa keessanii nagaa guutuun qaba. Waaqa nagaa naaf isiniif laatiif galanni ulfinni guddaan haa ta'u. Maqaan Yesuus haa eebbifamu, haa kabajamu. Waaqayyoo gooftaa maccaa bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Hojii hojjetaa jirtaniif ulfaadhaa kabajamaa. Maatiin haa taatanii kan jirtanii akkasuma sheer laayik gochuudhaan na bira kan dhaabbattan eebbifamaa. Akkasuma koomentii keessanii illee jajjabeessaa kan jirtan ulfaadhaa isiniin jechuun nan barbaada. Hojiin kun itti fufuu jechuun barbaada. Hundumti keenya waliin taanee hojii wangeelaa haa hojjennu. Dhaloota wangeelli biraan geenye biraan haa geenyu. Kun hojii keenyaadha, dirqama nutti laatamedha. Hundumti keenya ba'uu qabna isiniin jechuun barbaada. Ulfaadhaa hedduun sin jaalladha. Ammas dhaloonni gara kanan dhufne hin dhageenye haa dhagahanii. Labsii haaraatu jira. Innis Yesuus karaadha, dhugaadha, jireenya. Isaan malee mootummaa waaqayyoo galuun hin danda'amu. Gara isaa koottaa haara galfadhaa. Isa keessa jiraachuun boqonnaadha. Isa keessa jiraachuun nagaadha isiniin jechuun nan barbaada. Waaqni nagaa nuuf laatu harrayyuu dhaabbatee harka isaa bal'isee dhaloonni hundumtuu akka gara isaa dhufan hin barbaada. Kana gochuuf immoo qophii haa taanu. Warri mana isaa keessa jirru immoo dhaloota biraan haa geenyuun ergaa kooti. Waaqayyoo nu haa eebbisu hunda keenyan jedha. Har'a kan waliin ilaallu waliin barannu wangeelaa Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irraa kaasnee itti fufnee hamma waaqayyo nu gargaare waliin hin baranna. Waaqayyo gooftaan immoo nu gargaara. Akka inni nu gargaaruuf mee waaqayyoodhaan kadhannee sagantaa keenya itti fufna. Mootii waaqaaf lafaa hangafa nagaa leenca golgootaa jabaa jajjaboota guddaa gurguddoota hundumaa gararraa kan jirtu hundarrattis aboo kan qabdu waan hundumaa gochuudhaafis waaqa taate kan jirtu ulfinni kee waaqaaf lafa guute kan jiru maqaa Yesuusiin galanniif ulfinni guddaan siif haa ta'u. Ijaa isaatii kanaa ijaa saba sagalee kana dhagahanii maqaa Yesuusiin eebbifame. Situ nu gargaaree situ yaa waaqayyo akka gaarummaa hojjennuuf yaa waaqayyo karaa nuuf bane. Ijaasa kana maqaan kee haa ulfaatu, maqaan kee haa eebbifamu. Ammas yeroo hundumaa dhugaa kee akka dubbannu dhugaa kee akka yaannu sadhageenya akka jiraannu ati nu gargaari. Ayyaana nuuf baay'isi. Qilleensa kanarra taa'ee lafa kanarra taa'ee hafuura kan nutti baafatu humni bittaa dukkanaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nan jedha. Qilleensarraa lafarraa kan hidhame haa ta'u. Laphee dhalootaa qabuu hin danda'in, kaayyoo dhalootaa qabuu hin danda'in. Humna maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hin irraa kan hidhame haa ta'u. Ati ulfina keetiin nu geggeessi, nu gargaari. Ana mucaa kee dura kana dhaabbadhee kan saba kanaaf dhugaa ba'u ayyaana ittiin dhaabbadhee dhugaa ba'u waaqayyo ati waaqarraa naaf baay'isi. Hingootaa ulfaadhu maqaa Yesuusiin. Waaqayyo galataaf ulfina guddaa haa argatu. Maqaan Yesuusii haa eebbifamu. Waaqni keenya waaqaadha. Jabaadha Yesuus haa ulfaatu. Nuuf hin dubbisa maqaa Yesuusiin akkas jedha sagaleen kuni. Yesuus yommus Yohaannis irra kan caalu bartoota dabalachaa cuuphaas akka ture warri Fariisotaa dhaga'uu isaanii Yesuus hin bare. Utuma ta'uu iyyuu bartoota isaatu cuuphaa malee Yesuus ofii isaatii hin cuuphne ture. Kana booddee inni kutaa biyya Yihudaa dhiisee Galiilaa dhaqe. Yeroo achi dhaqu immoo Samaariyaa keessa darbuun isa irra ture jedha. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Yeroo gara Galiilaatti darbu biyya sana keessaa otonni barsiisaa jiru. Yihudoota gidduudha otonni barsiisaa jiru. Yihudoonni Yesuus Kiristoos yeroo barsiisuttiin ija gaariitu argamaa ture, firii gaariitu bu'aa ture. Innis immoo bartoonni isatti dabalamaa turanii, baay'achaa turanii, dabalaata deemanii dubbiin ni dubbatu. Dhugaan ni ba'u sanaan immoo sabni baay'een gara sana dhufaa turanii, barsiifamaa turanii, cuuphamaa turan. Inni kun immoo warra Fariisotaa warra seera beekan, warra seera abbootaa jedhanii, seera beekna jedhanii Yesuus Kiristoosiin mormanii hin aarsaa isaan hin fudhatanii hin simatan kana jechaadha hin beektu. Isa kanaaf inni immoo lafa sana dhiisee gara Galiilaa dhaquudhaaf hin ka'e. Yeroo gara sana dhaqu immoo eessa dhaquun dirqama isatti ta'e Samaariyaa keessa darbuun jechaadha. Yesuus Kiristoos haa eebbifamu. Karaarra deemu kallattiirra deemutti hojii hojjeta. Lafa sanatti lubbuu furmaata barbaaddutu ture. Furmaata laachuudhaaf Yesuus Kiristoos immoo deemaa gara sana dhaqe. Har'as Yesuus Kiristoosiin deemaatu gara mana keessanii, gara jireenya keessanii, gara gaaffii keessanii hin dhufa. Maqaan waaqayyo waaqa jiraataa kan eebbifame haa ta'u. Lakkoofsi 5 akkas jedha. Kutaa biyya Samaariyaa keessaa gara mandaraa
Siikaar jedhamu tokko dhufee mandarichi lafa isaa Yaaqoob ilma isaa